Ashamaar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwsii akkam jirtan. Nagaan keenya kan jaalalaa onneerraa madde bakkuma jirtanitti isinaa ga'u jenna daawwattootaa fi hordoftoota maatii Muhaa Niwsii. Oduu keenya ammaaf qabanne kan isinitti himu ana Muhaa Oromooti. Ammadhuma sagantaatti nu waliin turaan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Oromiyaatti nagaa labsuurra gara lola guddaa labsuutti mootummaan fuulasaa geeddaratee jiraachuu mul'ise. Mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha boof godhe osoo hin bubbulin ammoo mootummaan federaalaa humna waraanaa guddaa kaaba Itoophiyaa, Tigraay fi Amaaraa keessaa guutumatti fiiguudhaan Oromiyaatti galchee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis humnoota mootummaan Oromiyaatti bobbaase qolachuuf akka jiru beeksisee jira. Waraanni mootummaan federaalaa amma Oromiyaatti bobbaase 87 ol akka ta'ee fi humni kun ammoo WBO kan gituudha. WBOn 100 hin caalu jechuun mootummaan federaalaa waraana bilisummaa Oromoo WBO balleessuudhaaf hojiitti galee jiraachuunis himamee jira. WBOn ammoo lola guddaa dhiheenya kibba Oromiyaa fi lixatti gaggeesseen kutaa waraanaa 3 diiguu fi tokko ammoo kibbatti guutumatti barbadeessu yoo himu. Humnoota addaa wal makootaan kan mootummaan naannoo fi federaalaa bobbaasan ammoo haleeluudhaan hedduu isaanii barbadeessee jiraachuu himee jira. Amma lolli guddaan Tigraayitti gaggeeffamaa ture kan caalu dirree Oromiyaatti gaggeeffamuudhaaf akka jirutu himamaa jira. Yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaadha shaneen galuu qaba jechuudhaan waraana bilisummaa Oromoo WBOdhaaf maqaa tuffiitiin waamicha dabarsetti ammoo guyyootaan booda WBOn magaalota gurguddoo Oromiyaa qabachuuf sochiirra jira jechuudhaan erga qaamni basaasa Itoophiyaa Abiyyii fi Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaatiif gabaasa dhiyeessee booda ammoo WBO dura dhaabbachuu fi maqaa magaalota gurguddoo godinaalee ittisuu jedhuun mootummaan humna waraanaa guddaa guutuu Oromiyaatti bobbaasu akka jalqabe odeessi keessoo ammoo kan ifoomsu oggaa ta'u amma meeshaalee waraanaa gurguddoo fi humni waraanaa biyyattii guddaan Oromiyaatti galee jiraachuunis himamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis ammoo yeroo mootummaan isa loluudhaaf jecha humna guddoo Oromiyaatti bobbaasee jiru kanatti ammoo humna kana rukutuuf akka jiru kan beeksise. Humni mootummaa biltsiginnaa hatattamaan gocha isaa ammoo kan Oromiyaa weeraruu irraa hin dhaabbatu yoo ta'e tarkaanfii jabduu fudhachuudhaafis akka jiru WBOn beeksisee jira. Lolli waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa gidduutti gaggeeffamaa jiru jabaatee kan itti fufe oggaa ta'u yeroo ammaan tana lola guddaa ifatti gaggeessuudhaaf jechaasa humnoonni lamaan humna isaanii qopheeffachuudhaan walitti bobbaasuu irratti kan argaman ammoo yeroo lolli kaabaa gaggeeffamaa turetti ammoo lolli Oromiyaadha kan ija addunyaa jalaa dhokote jechuudhaan ammoo himamaa kan ture yeroo ammaan tana humni guddoon biyyattiin qabdu guutumatti Oromiyaatti galuudhaan lola intarnaashinaal gaggeessuuf akka jiruu fi waraana bilisummaa Oromoo WBO ifatti bahu loluudhaaf akka jiru kan himamaa jiru oggaa ta'u ammoo waraanni bilisummaa Oromoo WBOnis humnoota Oromiyaatti bobba'an kana nan qoladha haleeleetiin Oromiyaa keessaa baasa jechaa kan jiru oggaa ta'u ammoo humnoonni waraana bilisummaa Oromootii fi kan mootummaa Abiyyi Ahmad ammas jiddu galeessa dabalatee lixa Oromiyaa fi gama kaaniin kibbaa fi akkasuma kibba baha Oromiyaa bakkoota hedduuttis wal haleeluu gubbatti kan argaman oggaa ta'u yeroo garagaraatti ammoo waamichi qaamolee siyaasaa garagaraa paartiilee Oromoo fi akkasuma hawaasa bal'aarra darbaa fi kan ture araarri akka bu'u yeroo ammaan tana mootummaan ammoo lola waan filate fakkaata jechuudhaanis kan dubbachaa jiran hayyoonni Oromoodha. WBOnis ammoo erga mootummaan araaran barbaanne humnoota mootummaan bobbaasaa jiru kana barbadeessuun Oromiyaa keessaa baasuufis akka jiru beeksisee jira. Aboon qaamni dhimmi ilaallatu marti lubbuu namootaa baraaruudhaaf akka dirmatu waamicha dhiheesse.
addi bilisummaa Oromoo ABO'n dhimma hongee godina Booranaa fi Gujiitti mudate ilaalchisee ibsa har'aan tana gurraandhala gaafa 27 baaseen qaamoleen dhaabbata mootummaa gamtoomanii fi qooda fudhattoonni dhimmi ilaallatan marti isaanii naannoo Oromiyaa godina Booranaa fi Gujii keessatti lubbuu namootaa baraaruudhaaf akka dirmatan waamicha taasisee jira. Yeroo ammaa kanatti dirmannaa fi deeggarsi uummata Oromoo baadiyyaarraa eegalee hanga sadarkaa idil addunyaatti gochaa jiru abdii kan namatti horuu fi nama jajjabeessuudha kan jedhe addi bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa baase kana. Sadarkaa baay'ee ammaataa ragee kun ammoo tumsaa namoota dhuunfaa fi hawaasa qofaan to'achuun ammoo kan ulfaatuu fi lubbuu namootaa baraaruudhaafis qindoominaan qabeenyaa fi tarkaanfiilee dabalataa ammoo kan barbaadu ta'us beeksisee jira. Beelli hamtuun Oromiyaa godinaalee adda addaa keessattuu ammoo kibba Oromiyaa godina akka Booranaa fi Gujii keessatti bakka hedduutti lubbuu beeyladoota hedduu kan galaafate. Ummanni ammoo erga qabeenyi isaatis harkaa dhume hongeen ummatatti darbuudhaanis ummanni guyya guyyaadhaan beelaan du'e eeggachaa akka jiran ammoo gabaafamaa kan jiru. Deeggarsi ummanni keenya Oromoo biyya keessaa fi alaa ummata hongeen miidhame kana ammoo baraaruudhaaf gochaa jiru jabaatee kan itti fufe oggaa ta'u qaamolee mootummaatii fi akkasuma kanneen biroo martuu ammoo dirmachuu akka qaban waamichi guddaan hayyoota Oromoo irra darbaa kan jiru oggaa ta'u ammoo hangafa Oromoo kan ta'e Booranticha yeroon qaqqabuu qabnus amma jechuudhaan waamichi guddaan biyya keessaa fi alaa ummata Oromootiif darbaa kan jiru hayyoota Oromoo irraa sochiin guddaanis gaggeeffamaa kan jiru oggaa ta'u mootummaanis ammoo keessarraa eeggamu baachuu qaba jechuudhaan waamichi guddaan paartii ABO dabalatee gama kaaniin KFO irraas darbaa jira. Kibbaa fi kibba Itoophiyaa dabalatee biyyoota gaanfa Afrikaa hongeen hubamanii jiranitti roobni waqtii roobaa jaaffaa ammoo dhabamuu akka danda'u dhaabbanni meteoroloojii addunyaa akeekkachiise. Rooba waqtii shaniif ammoo walitti aansee dhabameen kibba Oromiyaa Booranatti beelli horii fixee lubbuu namaa gaaga'utti ammoo cehee mudate kan jiru waytii ta'u walii galaan ammoo godinaalee Oromiyaa 10 kan ta'anis hubee jira. Waqtiin roobaa jaaffaan ammoo rooba malee kan darbu taanaan ammoo keessumaa Booranatti haalli jiru itti hammaachuu akka danda'u ragaaleen ni mul'isu. Booranatti birmannaa gahan ammoo hatattamaan taasifamuu baannaan akkasumas waqtiin rooba jaaffaa roobi ammoo dhabamnaan ummanni godinichaa guututti ammoo gaaga'ama namummaaf saaxilamuu akka danda'uu fi lakkoofsi namoota hanqina nyaataatiif saaxilamanii dachaan dabaluudhaan miliyoona 1.7 ammoo guddachuus akka danda'u ragaan qaama mootummaa godinichaa ifateenis ni mul'isa. Miseensonni raayyaa ittisa Itoophiyaa godina Baashaggar aanaa Boosaatii fi Qeellam Wallaggaa Anfillotti akkasuma gama kaaniin kibba Oromiyaa Gujii lixaatti hedduun isaanii harka isaanii kennatanii jiraachuun himamee jira. Godina Baashaggar Boosaat keessatti miseensonni raayyaa ittisa biyyattii hedduu ta'an ajajjoota 52 wajjin ammoo mooraa waraanaa magaalaa Boolee keessaa ganuudhaan wabotti harka isaanii kennatanii jiru. Miseensonni waraana bilisiginnaa kunneen ammoo ilmaan Oromoo yoo ta'an qawwee keemmii Turkii 200 hidhannoo guutuu wajjin qabachuudhaan woboo bira gahanii jiraachuun isaanii himamee jira. Waraanni mootummaa bilisiginnaa waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuu itti fufuudhaan guyyuma kaleessaa ammoo godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo keessatti miseensonni raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa 52 qawwee AKM Turkii 52 hidhannoo guutuu waliin mooraa diinaa ganuudhaan wabotti harka kennachuun isaaniitis himamee jira. Akkasuma ammoo kibba Oromiyaa Gujii lixaa keessattis humnoonni wal makootaan raayyaa ittisa biyyaa fi poolisii federaalaa irraa 60 wabotti makamuun isaanii himamee jira. Miseensonni waraana sirnicha ganan kunneenis ammoo gocha dabaa mootummaan Abiyyi Ahmad uummata Oromoo irratti raawwachaa jiru balaaleeffachuudhaan ilmaan Oromoo achi keessatti hafan qawwee mootummaa bilisiginnaa baachaa jiran gara qabsoo dhugaa kan saba keessaniitti koottaa woboo waliin falmadhaa jechuudhaan dhaamsa jabaa dabarsanii jiraachuu maddeen waraanaatis himanii jiru.